gaafii deeqaa meeqa amma fakkeenyaaf deeqaa lama ol nu fudhachuu hin qabdu. Gaafii sala deeqaa lama ol nu fudhachuu dandeessu. Deeqiiquma sakandii 8 osoo hin geenye takka sakandii 20 jechuudha. Sakandii 20 sakandii 15 takka 20 osoo hin geenyetti deebistaniif irraa silaa deeqiiqaa isinii hafe san jechuudha. Sakandiiwwan isinii hafte san maaliif godhatan jechuudha? Deebii gaafiilee ciccimoodhaaf isiniif kuufama yookaan isiniif qusatan jechuudha. Bifa saniin akkasitti malaan deebisanii yeroo teessan qusachuudhaan bifa sirriitiin gaafiilee hunda hojjechuudhaan qormaata biyya ooleessaa asirratti hojjetanii qormaata gaafii qabxii gaarii galmeessuu dandeessan jechuudha. Qabxii gaarii akka galmeessitan abdii inni sanirraa qaba. Okay, bifa san fakkaate jechuudha. Osoo hojjennu xumurree oh my goodness. Xumurreerra isa kam ta'uufa observationidha jedha observation for any two non-zero polynomial function f and g jechuudha. The degree jechuudha laal non-zero polynomial function yookaan warra gartee zero hin ta'in jechuusaati. Digriin isaa maal jechuudha? F times g yoo inni takka immoo f times g kun m kun degree for f yoo ta'e n kun ammoo degree for g dha yoo ta'e maal walitti ta'uudha jechuudha. Walitti ta'u. If the degree of f is m and the degree of g is n gaafate jechuudha. Walumatti dabaluu qofa asirraa eegama jechuudha. Karaa salphaadhaan akkasitti hojjettanii qormaata biyyoolessaa irraa deebisuu danda'u qabdu barattoota keenya. Okay, observation asirraa mul'ate malee karaa haakoo yookaan karaa gaafa baadhaan jechuudha. Maal jaa? If either f or g is zero polynomial function, then maal ta'e jechuudha? No degree dha jechuudha. Pay attention only. Gaafiin akkanaa hundi dhufa jechuudha qormaata biyyoolessaa irratti. If jaa maaliif gaafii loojikaalii dha jechuudha. Gaafate if either jaa yoo takkaa f'n takkaa g'n keenya san zero polynomial function ta'e. Yoo zero polynomial function ta'e f keenyaaf g san gaafa waliin baay'ifne jaa zero polynomial dhufa jedhe. What is the polynomial for f times g yoo ta'e g'n keenya takka immoo f keenya yoo zero polynomial function ta'e lakkoofsni waliin baay'isnee harka nusan takka polynomial keenya harka nusan zero polynomial function garuu digriin isaa ta'uu meeqatiin jee no degree jettanii deebistanii jechuudha. It is logical yookaan concept equation dha gaafiin akkana qormaata biyyoolessaa irraa hin haftu bifa kanaan of qopheessuu danda'u qabdan. Okay, gaafiin observation asirraa mul'ate gaafii sadaffaatti isinii kenname akka sadaffaatti isinii kenname the product of two polynomial function is polynomial